Balballoommiin ammayyaa waa'ee beeksisaa fi dhaadheessaa osoo hin taane waa'ee hirmaannaa hawaasaati. Daldala kan kee yeroo gabaabaa keessatti ol kaasuu barbaaddaa? Hayyee kottu har'aan tana waa'ee balballoommii ammayyaa waliin haasofna. Tokkoffaa, miidiyaa hawaasaa bifa qulqullinaa fi sadarkaa isaa eeggateen akka oomisha kan kee bakka bu'uu danda'utti itti fayyadami. 2. Biyyeewwan oomisha kan kee beeksisuu danda'an sirriitti seeneessuudhaan itti fayyadami. 3. Namoota miidiyaa hawaasaa irratti beekamtii qabanii wajjin ta'uudhaan oomisha kee beeksisi. Tarsiimoo 3 kana fayyadamuudhaan oomishni kan keetii fi tajaajilli kee akka gurri isaa gaara qaaru goota.